dippiloomaasiin hariiroo nagaa qabeessa biyyoonni lamaan fedhii waloo irratti waliin hojjechuuf walii galan akka ta'e himama. Biyyoonni fedhii biyyaalessummaa qaban galmaan gahachuuf biyyoota kamuu waliin hariiroo obbolummaa cimaa uummachuun barbaachisaadha jedhama. Itoophiyaan gama kanaan milkaa'aa jirti. Ajandaan keenyas kanuma irratti xiyyeeffata. Saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaan eebbifame Yuunivarsiitii Mattuutti ogummaa dabalataa qabuun barsiisaa kan jiru obbo Gabruu Margaa Abdurazaaq Mahammad bilbilaan dubbiseera. Dhaggeeffadha. Eeyyamamoo taatanii toora irratti nuuf argamuu keessaniif ulfaadha. Ulfaadhaa jenillee. Walitti dhufeenya Itoophiyaan biyyoota biroo waliin qabdu akkamitti ilaaltan? Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa biyya dippiloomaasii keessatti seenaa dheeraa qabdudha. Hojii dippiloomaasiitiinis haa ta'u dippiloomaasiidhaan yeroo hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa haa ta'u biyyoota addunyaa wajjin Itoophiyaan karaa dippiloomaasii biyya beekamtuudha. Keessumatti immoo bara ammayyaa kana keessatti Itoophiyaan dippiloomaasii ishee kana gama hundumaanuu bal'ifatteeti kan isheen jirtu. Haala kanaan egaa dippiloomaasiin Itoophiyaan qabdu kun immoo gama dinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama nagaaf tasgabbiitiinis hojiiwwan gurguddaadha kan isheen biyya gaanfa Afrikaa kana keessatti hariiroo isheen qabdurraa kan ka'e nagaa tasgabbeessuu keessatti gahee Itoophiyaan taphattu gahee olaanaadha. Kanumaan dura amma hojiiwwan kanaan dura hojjetaman keessaa akka fakkeenyaatti yoo fudhannee waldhabdee karaa nagaadhaan furuu keessatti biyyoota ollaa ishee jiran kan akka ammaa Sudaan Kibbaafaa kana keessatti yeroo dheeraadhaaf waldhabdeen gaafa mudachaa ture keessattis kan nagaa tasgabbeessuudhaaf itti adeeme tokko Itoophiyaadha. Asumaan immoo yeroo dhimma iddaasee wal qabatee dhiibbaa guddaan karaa biyya Ijipti yookiin karaa Gibxii kana ka'aa turellee dhiibbaawwan baay'ee keessallee Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitti kan ishee mo'attee hojii iddaasee hidha laga Abbayyaa kana xumuruurra kan geessellee hojii dippiloomaasii isheerraa kan ka'e karaa disarmaamentii ta'een karaa waraanaatu hin ta'in rakkoolee nageenyaa kana tasgabbeessuu keessatti hojii gurguddaa hojjetaa akka isheen jirtu beekamaadha. Azerbaaijaanitti yaa'ee jijjiirama qilleensaa taa'amaa jiru irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootewoos yaa'ichaan cinatti sirnoota dhimma alaa biyyoota Afrikaa garaagaraa waliin dhimmoota waloo irratti mari'atanii jiru. Kuni guddummaa Itoophiyaa kana hagam agarsiisa? Kuni kan inni agarsiisu Itoophiyaan siluma fedhii biyyoolessaa ishee eeggachuuf isa ta'u gama kamiin iyyuu hojii hojjettu kamiin iyyuu karaa nageenyaa deemuu isheetii fi dhimma nageenyaaf hojjechuu jiraachuu ishee in agarsiisa gar tokkoon. Achumaan darbee immoo biyyoota gaanfa Afrikaa kana keessatti fi akka fakkeenya gaariitti biyyoonni ollaa isaanii jiran illee hojii dippiloomaasii Itoophiyaan nageenya buusuuf hojjettu kun akka jajjabaatu biyyootuma sanaaf iyyuu fakkeenya taatee kan jirtidha. Darbee immoo biyyoota addunyaa kana keessaa tokkoffaa irratti Itoophiyaan baruma jalqabuma dhaabbatoota mootummoota gamtoomanii keessatti jalqabdee kaaftee ergama guddaa nageenya irratti qabdu karaa mana maree tasgabbii addunyaa kanallee Itoophiyaan gahee guddaa qabdi dhimma nageenyaa irratti. Biyyoonni warri Itoophiyaan deemtee wajjiniin hojii dippiloomaasii yookaan immoo walgahii marii geggeessitu kun immoo Itoophiyaa akka biyya nageenyaaf yaaddu ta'uu ishee yookaas immoo nageenya keessatti gahee akka isheen qabdu abbaa nageenyaa biyya nageenya fedhan keessaa tokko ta'uu isheeti kan isaan akkasitti hubatama jechuudha. Isheen biyyoota adda addaa kanaan deemuu ishee fi darbee immoo daangaan dippiloomaasii isheeti akka iskooppiin isaa bal'achaa deemuu agarsiisaa jechuudha. Dippiloomaatonni Awurooppaa fi biyyoota Afrikaa garaagaraa teessoo isaanii Finfinnee godhatan piroojeektii Beenuunaa tibbana kana ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Shawaa Bahaa naannawa Fantaalletti eebbisiisan dhaqanii daawwatanii piroojeektii eebbifame sana baay'ee dinqisiifataniiru. Kun maqaa gaarii Itoophiyaa kana hagamiin guddisuu danda'a? Keessumatti iyyuu yeroo dhiyoo kana keessatti meeggaa piroojeektii yookaan immoo iddoolee hawwata tuurizimii kan ta'an muummee ministeeraa keenya Dr. Abiyyiin hojjetamaa jiran kana yeroo baay'ee erga hojjetamanii xumuramanii gara daawwiidhaaf dhiyaatanii asitti baay'ee tuuristoota biyya alaa kana harkisuu keessatti gahee guddaa qaba. Inumaayyuu biyyoonni alaa kun dhufanii gaafa iddoo hawwataa tuuristii kanaa fi wantoota inisheetiivii mootummaan kaa'een hojjetaman kana gaafa ilaalanii biyyoota kana imeejiin Itoophiyaa baay'ee biyya guddataa jirtuu fi hojii misoomaa isheen qabduu fi taargeettiin Itoophiyaan misoomaaf qabdu yeroo fuulduraatti adeemsa isheen isteejii isheen irra jirtu kun isteejii boonsaa irra jiraachuu isheellee biyyoonni biyya alaa irra jiran hundumti isaanii yeroo dhufanii kana arganii Itoophiyaan biyya cimtuu biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa
biyya dhimma nageenyaanis ta'u misoomaan guddachaa jiraachuu ishee fi yeroo ammaa kana immoo isa durii caalaa imeejiin biyyattii akka jijjiiramee jiruu fi jijjiirama guddaan akka jiru kan irraa hubatamu jechaadha. Kun immoo biyyoota akka Ijipti, Eritiriyaa, Somaaliyaa fa'aaf ergaan inni qabu maali? Ergaan inni qabu si'a baay'ee Ijipti kun karaa meeqaa dhuftee fakkeenyaaf amma Itoophiyaan silumayyuu jalqabuma isheerraa kaatee edda waraana Eertiraati asitti dippiloomaasiidhaanisuma waraanarra turan iyyuu edda nagaa buuste asitti immoo Ijipti achiin dhuftee biyya Somaaliyaa kan yeroo dheeraadhaaf kan nageenya ofii isheerrayyuu dhabbitee Itoophiyaan nageenya Somaaliyaatiif bara dheeraadhaaf hojjetaa turteyyuu Ijipti achiin deebitee dhuftee gaafa isheen dhimma nageenya gaanfa Afrikaa booressuudhaaf yaalii isheen goote kana mataasaa yoo kana muummeen ministeeraa keenya Dr. Abiyyi nuti waraana kamiiniyyuu hin barbaannu olloota keenya kamiiniyyuu nuyi waraanaan deebii laannuuf hin qabnu karaa nageenyaa malee karaa marii malee jedhanii dubbachaa turan. Isa kana isaanillee kanarraa bu'aan nageenyaa maal akka ta'ee fi ofii isaaniiti hojii isaa dhimma nageenya booressuudhaaf tattaafatan kana dhiisanii Itoophiyaa kanarraa dhimma nageenyaa kanarraa oduu baratanii isaaniif iyyuu ergaa guddaa dabarsa jedhee nama naaf qabu. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa kunillee. Oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Imaammata hariiroo alaa Itoophiyaan hordoftu guddummaa fi fudhatamummaa ishee ol kaasuun hojii dippiloomaasiinis akka milkooftu godheeraa jedhan hayyoonni. Abdurazaaq Mahammad dabalatasaa isinitti hima. Addunyaa irratti biyyoonni kamuu fedhii biyyaalessaa imaammata alaa irratti hundaa'e galmaan ga'uuf tooftaa garaagaraatti fayyadamuun biyyoota alaa waliin hariiroo uumachuu qabu jedhan hayyoonni saayinsii siyaasaa fi hariiroo idila addunyaa yuunivarsiitii Mattuu fi Arsii Badhaasaa Amsaaluu fi Yow Tasfaayee. Nageenya waareessuu keessatti gahee guddaa qaba. Maaliif adeemsa dippiloomaasii keessatti wal kabajuu jira, wal utubuu jira, wal dhaggeeffachuutu jira. Kanaafuu dippiloomaasii jechuun hiikumti isaayyuu deemsa naga qabeenyaa biyyoonni lama waliin hojjechuuf wal utubuuf wal fayyaduu fi kennitee fudhachuu. Dippiloomaasii jechuun hariiroo biyyi tokko biyya biraa wajjin dantaasee eegsifachuuf qabaattudha. Hariiroon kun egaa karaa bakka bu'oota biyyoota sanaa geggeeffama. Biyyoonni guddatan fedhii biyyoolessummaa isaanii galmaan gaachuuf malli isaan hordofan keessaa tokko propagaandaa, waraanaa fi qoqqobbii ta'uu kan himan hayyoonni kunneen dippiloomaasiin hariiroo nagaa qabeessa biyyoonni lamaan fedhii waloo irratti waliin hojjechuuf walii galan ta'uu himan. Biyyi tokko karoora guddinaa waggaa 10 keessatti eessa ga'uu akka qabdu, waggaa 20 keessatti eessa ga'uu akka qabdu, eenyu wajjin hojjechuu akka qabdu, imaammata gaafa baafattu dirqama biyyoota ollaa wajjin hariiroon barbaachisaadha. Jaarraa amma keessa jirru jaarraa teknooloojii waan ta'eef biyyoonni addunyaa kun walitti hirkachuu waliin hojjechuu isaan gaafata. Waliin hojjechuudhaaf immoo fedhii waliif eeguu, wal utubuu, wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan atuu gara waraanaan dhaqin karaa nagaatiin dantaa ishee eegsifachuudhaaf meeshaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha dippiloomaasiin. Itoophiyaan fedhii biyyoolessummaa isii galmaan gaachuuf imaammanni alaa isii hariiroo gamlamee fi tumsaan hojjechuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu himan. Itoophiyaan ulaa galaanatti fayyadamtee dinagdee isii guddifachuun gaafatamuu qabu ta'uu himuun ejjennoonis akka farraa falfalatti ilaalamuu akka hin qabne biyyoonni hedduun hubataa jiraachuus dubbatan. Guddummaa fi fudhatamummaa isii irraa kan ka'e gaafa Afrikaatti nagaa buusuuf carraaqqiin goote fakkeenyummaa kan qabu ta'uu himan. Aadaan dimookiraasii Itoophiyaan shaakalaa jirtu walitti dhufeenya biyyoota adda addaa biroo waliin qabdus cimsaa jiraachuus dubbataniiru. Itoophiyaan ejjennoo isheen qabattee jirtu ejjennoo nageenyaa biyya kamii wajjin diinummaa akka hin qabne. Kanaafuu Itoophiyaan mataa ishee qofa osoo hin taane ergamallee fudhattee biyyoota gaanfa Afrikaa, biyyoota baha fagoo keessatti iddoo garaagaraatti illee maqaan Itoophiyaa akka baay'ee dhaadheeffamaa jiru. Hundi keenya yaadannoo dhiyoo kan of keessaa qabnu ta'uusaa hubachuun baay'ee gaariidha jechuun barbaadeen. Gaanfa Afrikaa kana tasgabbeessuudhaaf dippiloomaasiin meeshaa guddaadha. Kanaaf egaa aadaan karaa dippiloomaasii rakkoo furuu gaanfa Afrikaatti yoo bal'ate atuu gara waraanaatti hin seeniin biyyooti gaanfa Afrikaa rakkoo isaanii karaa nagaatiin furachuu danda'u. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee
ofillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jirama jedhee amanama bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.